Tony Nantiamo, Nanti Sinargati, Nanti Sinargati. Jirra jirtu qophiin seenaa odaa bultoom kutaa lamaffaan itti fufa. Badde sabi galamto, odaa bultoom dalatti, odaa bultoom dalatti, wal garti banno. Odaan bultoom handhuura carcarii fi teessoo sirna gadaati. Fageenyi laga Hawaasirraa hanga odaa bultoom, Raamisirraa hanga odaa bultoom, Qombii Anniyyarraa hanga odaa bultoomii fi Ejersa Ruufaa irraa hamma odaa bultoom walqixa. Kunis kan godhameef garaacha ituu waan taateef kora gaggeeffachuudhaaf odaa bultoom wal geessi. Odaan bultoom harawwan jahaan marfamee argama. Isaanis hora Qaalluu, hara Diimaa, hara Raabaa yookiinis haroo Carcar, hora Baaduu, hora Qunnii, haroo Gooyiiti. Haroolee jahan tana keessaa guddoo fi beekamtuun hara Raabaati yookaanis haroo Carcar waan taateef mirga keessatti illee akkana jechuudhaan maqaa dhaawamte. Qoricha bahan malee qoreen naannawan malee qaciicaa lammiitii haroo Carcar garaana irranii jechuudhaan yeroo walakkaa Carcarii mirrisan gara diidaniinnitis akkana jechuudhaan mirrisan. Asaboot koran malee suufii naannawan malee qaciicaa lammiitii diidaniinni garaana irranii hayyuu gabbaran malee hayyisaa gunatan malee heera hundeen arganii. Akkasumas shaggooyyiidhaan dubraa fi dardarri irratti wal qunnaman tan seenaa fi lafa Carcar tuquutu kumaatama. Fakkeenyaaf Carcar mukan qabu lafto biitee malee ansi jalaa naf yoo na hiite malee jee hoggaa tokko lafa dubbate kaanis gosa isaa akkanatti barsiisa. Ituu guddoon baabboo gaadillaan galachaa warra keenya kootu dammasiif xalalcha dammillee midhaanii raadaanii si galcha jeenii wal barsiisan. Way kana qofa darasii keessattis hoggu hoojum isaanii ibsan akkana jechuudhaan darasan. Oborraa nabbi deemaa ituun Carcari deemaa lamee wallole diinaa garaan gargari deema gaalattii as deebisanii tullochi deebisanii hayyuuf dubbiin himanii fuulatti deebisanii akkana jechuudhaan darasanii wal barsiisan. Magaalaan Baddeessaa magaalaa guddittii aanaa odaa bultoomi. Magaalaan tun giddugala aanaalee hedduu ta'urraan kan ka'e galii guddoo aanaan kun akka argatu godhuu keessatti shoora guddaa taphattee jirti. Magaalaan Baddeessaa guyyaa magaalaa lama qaba. Guyyaaleen sunis saftii fi guyyaa arbaati. Daldaltoonni magaalaa tanarraa dhufanii bitatan itti gurguratan booqee burqaa dhiltuu gammachiis har'a qurquraa gubbaa qorichaa aanaa ciroo hamma tokko magaalaa tanatti dhimma bahan. Magaalaan Baddeessaa guyyaa gabayaa isii saftii loon konkolaataa 50 ol ni baafti. Re'ee konkolaataa 6, barbaree torbaanitti guyyaa 2, saftii konkolaataa 20, arbaa konkolaataa 15, jimaan galgalatti konkolaataa 20 ol keessaa ni baha. Magaalaan tun daldaltoota sadarkaa Oromiyatti beekaman lakkoofsaan hedduu ta'an horachuu bira kuttee warreen kaampaanii gurguddaa ijaarratan hedduu gumaachuu dandeessee jirti. Baay'ina daldaltoota daldalaan sadarkaa A 100, daldalaan sadarkaa B 300, daldalaan sadarkaa C kumaan kan lakkaa'aman ni qabdi. Akkuma ituu yookaanis Carcar harra 5 qabdu magaalaan Baddeessaatis harra gurguddoo mataa isiidhaa qabdi. Bahaan harra Jawwis, harri Jawwis harra magaalaa Ciroo yookiin Dirree Dhawaasi buusu. Dhihaan harra Qurquraa, harri Qurquraa harra Odaa Bultuum yookiinis harra Galamsoo hamma Machaaraa fi Baalee fi Arsiisi geessu. Kaabaan harra Bacceessaa, harri Bacceessaa tun harra Bahaa Bal'aa fi Assaboot nama geessiti. Kibbaan harra Hilfataa, harri Hilfataa harra guddoo galii aanaa tanaatii fi karri kun burqaa gadii Baharoo Adii Shunqoo fi hamma Raames kan si geessituudha. Kaaba dhihaan harra Obbii, harri Obbii tan diidaniin ni si buuftu. Kibba dhihaatiin karra Saaqataati. Kibba bahaan harra Hoomachooti, harri Hoomachootan laga Hoomachootiin mataadhaaf Dirree Saddeetaa si geessitu hamma gaaliitti jechuufiyya. Magaalaan Baddeessaa teessuma abbootii gadaa turuunis ni yaadatama. Fakkeenyaaf Anduu fi Buruu Anduu abbootiin gadaa gurguddoon kun itti wal dabranii teessuma godhachuun ni yaadatama. Odaan haadha Anduu yeroo ammaan tana hin goyne magaalaa tana keessatti asxaa isaanii tahee mul'ataa jira. Walumaa galatti magaalaan Baddeessaa magaalaa Harargeen qabdu keessaa galiidhaan magaalaa Awwadaayitti aantee sadarkaa lamaffaa irratti argamti. Aanaan kun araddoota 37 keessaa qaba. Araddaa Saphaallee, Laga Laaftoo, Burqaa Misoomaa, Saqarriga, harra Hayyuu, Obbi, Baddeessa Guddaa, Bakkanniisa, Odaa Roobaa, Odaa Biyyoo, Odaa Baasoo, Miidhaydu, Goda Horaa, Mudhii Irreessaa, Saaqata, Karra Qurquraa, Gubbaa Guutuu, Surrii, Kooyyee, Burqaa Bakkanniisaa, Burqaa Guddoo, Baatii, Odaa Buriyyoo, Odaa Muudaa, Odaa Buutii, Diida Daaloo, Gaales, Haqabaas, Gabiiba, Haroo Adii, Shunqoo, Haroorettii, Barbarreettiidha.
maqaan araddaalee kanaa yeroo dubbannu Oromoota ituudhaatti walitti hidha kan qabuu fi lafa isaanii ta'u kan mirkaneessuudha. Oromoonni kunneen waggaa 1000 abdii tanarra akka jiraatan ragaa bahaa fi aanaan kun akkasumas magaalota xixiqqoo hedduu of keessaa qaba. Fakkeenyaaf Karra Qurquraa, Burqaa, Gubbaa Guutuu, Qalame, Gabiiba, Shunqoo, Haroo Adii magaalota kanneen irraa galiin argamu laayyoo miti. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa takka hanga 839, mana barnootaa sadarkaa gadaanaaf takka hanga 425, mana barnootaa sadarkaa lammaffaa 4, qophaa'ina 2, buufata fayyaa 4, hospitaala hin xumuramne tokko, keellaa fayyaa 37. Walumaa galatti uwwisni fayyaa haalaan gad aanaa irraa kan ka'e uummanni aanaa kanaa haalaan dararamaa jiraachuun beekamaadha. Gumaacha gara qabsootiin taasisan. Aanaan Odaa Bultum akkuma naannoo Oromiyaa biratti sirna gitta bitaa nafxanyootaa jalatti ilmaan isii 1000 du'aa fi baqaan dhabde. Sirni raabaadorii Oromoo ituudhaatis cabee harka Minilik jalatti kufee lubbuu gootota ilmaan ituu qaqqaalii 1000 itti dhabamte. Hireen isaanii diinaaf jilbiifachuu taate. Laftituu gabbattuun bishaanii hundi irraa fuudhamte alagaaf laatamte tuunis abbaa lafaatiif kennamte. Sirna kana jalatti gootonni ilmaan ituu hedduun dugugomanii qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqaafaman. Haaluma kanaan uummanni aanaa kanaatis lubbuu gootan qaqqaalii abbootii gadaa, abbootii heera, abbootii amantaa, manguddoota biyya, dargaggoota 1000 lakkaa'aman hedduu itti dhabde hamma har'aatis dhabaa jirti. Gaafa sirna Minilik abbaa gabaa qaalluu ta'ee fi teessumti isaa magaalaa Baddeessaa kan ta'e dhaa'ee boruu anduu kanneen lakkoofsa hedduu ta'anis itti dhabde. Sirni Minilik hacuuccaa cimaa eefa gaggeessan booda sirni Hayila Sillaasee uummata Oromoo hedduu lubbuu akkuma galaafate aanaa Odaa Bultum keessattis lubbuu gootawwan 1000 itti dhabamte, ittis hidhamte, gudeedamte, ittis rashanamte, qe'eef qabeenya irraahis buqqaafaman, biyya irraahis baqatan. Lubbuu gootota meeqaa itti dhabne warra sirna keessatti lubbuu isaanii qaqqaalii dabarsanii uummata isaanii bilisoomsuuf shoora guddaa gaggeessan keessaa hamma tokko maqaa isaanii dhahuun barbaada. Gootota ituu yookaanis Muhammad Torban warra jedhamanii yaamaman. Muhammad Jiloo, Muhammad Jawwee, Muhammad Sa'iid Qilxuu, Muhammad Sa'iid Shaniyyoo fa'aadha. Gootota ituudhaa kan carcar bilisoomsan waggaa 9f diinni akka carcar keessa miilaan hin dhaabbanne godhan kan waraana Hayila Sillaaseedhaa du'a barsiisan isaan nan armaan gadii kana. Oppidoon gaafasanii hamma xalii qaseeti kan isaanii fi mootummaa Hayila Sillaasee jidduu dhaabbatee isaan akka injifataman taasise keessaa isa tokkodha. Warreen gaafasan lola san keessatti hirmaatan kan inni ijaan argee dubbisa keessaa Ibroo Gabbis, Ahmad Alii yookiinis Ahmad Booramaa fa'aadha amma lubbuudhaan kan jiran jechuu kiyya. Barattoota sirna Hayila Sillaaseetiin dhabne keessaa Abdallaa Ibroosh, Abdallaa Maamudaa fa'aadha. Uummanni aanaa kanaa eefa bilisummaan uummata Oromoo sirna nafxanyaatiin harkaa baate sirni gadaa isaanii cabe takkaa taa'ee hin beeku waan dandahuun mala qabuun fayyadamee wal faraqaadhaan itti dhumaatuma jira. Abaabiyyoonnii fi akaakayyoonni keenya waan eegalan xumuruu qabnan hamma irratti qabsoo osoo addaan hin dhaabbatin deemaa jirti sirna dargii keessa. Sirni gita bitaa mootummaa dargiitis uummanni aanaa kanaa waan irra gahin hin jiru. Kana hubachuudhaaf naannoo Karra Qurquraa warra dargiin guyyaa tokkotti rashan lakkoofsaan nam 30. Naannoo magaalaa Gabiibatti kan guyyaa tokko nam 23. Naannoo Cororaatii fi Raana Jaamtu jidduutti ilmaan Oromoo kan bineensaan nyaadhaman, kan qiletti gataman, dhiibbaan lakkaahaman. Kana malees kan beeraawii geessanii harkaaf miila dhabe, kan achi buutee isaa dhabame, soora allaattii ta'e meeqaatame kan jiru gabrummaa baadhachuu dadhabee biyyarraa baqate. Kunis gammoojjii keessatti hafe, kunis bahararratti hafee garaa qurxummii gale. Uummanni keenya hin rafne of hin irraanfanne sirna dargii hundee burkuteessuu keessatti shoora olaanaa gumaachaa turan. Sirni dargii akkaaf akkatti kufullee hireen uummata keenyaa ammas mootummaa wayyaaneetiin golloluu mudate. Dubbiin eefa ABO'n biyya seenteen dachiin Harargee bilisoomte booda mootummaan wayyaanee ammas akka gara hidhannootti uummanni Oromoo deebi'u godhe. Dargaggeessi aanichaa hundi carraan isaa qawwee hidhachuu qofa falli jiru jechuudhaan hidhannootti galan. Barri bara 1983 amma 84 lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Gaafa dargaggoonni Oromoo 1000 jiru gabrummaa dadhabanii bosonatti gaman. Barri sun bara adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa dhaabbate. Harargee keessatti alaabaa bareedduu qabsoo teenyaa dhaabbate. Magaalota adda bilisummaa Oromoo waajjiraalee gurguddoo qabdu keessaa Baddeessaan magaalaa Dirree Dhawaatii fi Dadaritti aantee sadarkaa 3ffaa irratti argamti. Baruma 1984 kana keessa magaalaa Baddeessatti sochiilee hedduutu ture. Yeroo ABO'n chaartara keessa ture sani. Magaalaa Baddeessaatii fi aanaa Odaa Bultum keessatti yeroo dargaggoon hedduun hidhannoodhaan yookiin qawweedhaan wal baruuf carraa itti argatan waan tureef namni waanuma kanarratti ifaaje ture. Garuu baruma kana ijoolleen umrii waggaa 17 gad ta'an hangi tokko walitti dhufuudhaan wal marachuu jalqaban.
ijoolleen dandeettii muuziqaa qaban gamaa gamanaa walitti dhufan keessa Abdoo Nahawi, Hussein Sheeka, Ali Muhammad Diima, Ahmad Yaayaa Asaboota irraa dhufan Daaroo Laburraa Callaa Carcar, Baddeessa irraa Iftuu Sufiyaan, Iftuu Haajii, Dachaaftuu Nuuree, Maryam Usmaan, Gadaa Muhammad, Asaayyee Dubbisa. Haa ta'u malee ijoolleen tun dibbee yookiin boksii gitaaraa fi amoonikaa qofaan torbaan tokko keessatti waltajjiif ni gaanjee kan yaadeen jiru. Kana keessatti qoodni Hussein Sheekaatii fi Abdoo Nahawi hedduu guddaadha. Keessattuu shoorri Hussein Sheekaa Hawwisoo Odaa Bultuum keessatti taphate gahee Abubakar Muusaa Hawwisoo Afran Qalloo keessatti qabuun walqixa. Hussein Sheekaa torbaan tokko keessatti sirboota 18 Hawwisoo Odaa Bultuumiif barreesse. Torbaan san keessa ummataa fi hogganoota ABO gameeyyii afeeran dhugaa dubbachuudhaaf warra dhaaba keessa jiru haa ta'u ummata irraa ijoollee sanirraa qophii akkasii namni eege hin jiru. Galmi quba tokkoon dhaabbate keessattuu yeroo ijoolleen sun sirba jaalawwan qabsoo kan qabsoo irratti kuftan seenaa Oromootti hin irraanfatamtan jedhanii isaa walisan manni guutuun imimmaaniin coolle. Gaafa san ture sirboonni akka dafiina kootu iftitoo qajeelu kun gaafa san Ali Muhammad Diimaatiin sirbamaa ture. Hawwisoon Odaa Bultuum sun arra wallistoota akka Ali Muhammad Diimaa, Callaa Carcar, Abdoo Nahawi faanuuf gumaachite. Kana qofas miti. Gaafni sun ayyaana guddicha Odaa Bultuum uummanni Oromoo kan waggaa 100 oliif wal dhabe, waliif dheebote, baroota hedduuf wal dhabee wal irraanfate. Carraa kanaan Odaa Bultuum jalatti wal argee walitti boohuu eegale. Hayyoonni gootonni hoggansi gurguddaan abbootiin gadaa damiinnotiin gosa abbootiin amantaa hawwanii fi shamarran osoo hin hafin Odaa Bultuum jalatti wal gahan. Uummanni Oromoo Walloo kan waggaa 200 oliif sirna mootummaa kaabaatiin uummata Oromoo irraa hafan hundi carraa kanatti fayyadamee Odaa Bultuum jalatti uummata isaatiin wal arge. Walliftoonni akka Nuhoo Goobanaa, Adam Haarun, Callaa Carcar, Halloo Daawwee, Fandishee, Ali Assaboot, Muhammad Sheekaa fi Hawwisoo Odaa Bultuum, Hawwisoo Darakkuu hundi asitti wal gahan. Uummanni Oromoo kutaa Oromiyaa hundarraa achitti wal gahanii walitti boohuu eegalan. Odaan Bultuum kan waggaa 100 oliif ilmaan Oromoo hundaa miti abbootii gadaa ituutuu keessummeessuu irraanfate yaada hayyoota heeraatiin dheebotee fi sirna isaatiin wal dhabe. Cayaan isaa dukkanoote dheeda loonii taate alaabaa adda bilisummaa Oromoo bareedduu fi alaabaa qabsoo nyaatan taateen faayamee samiif dachiin Odaa Bultuum ifte. Guyyaa sani kan Nuhoo Goobanaa sirba kana sirbee uummata onnee sossoosee walitti boodise. Yaa Rabbi galanni kee badu ati Yaa Rabbi galanni kee yoomuu ati Odaa Bultuum jalatti Odaa Bultuum jalatti Oromtichi Walloo lallabate obboleeyyinsati ganna dhibbaafur yaa Rabbi gabrummaa naftee lamne nuti samaaliif nuustan yaa baleeyya. Kana qofas miti kuulanii boruutis sagalee isii kiloolee warra bosona jiranii miti kan bosona seeninuu bosonatti naqu takka lafaa kaatee wallee isii mi'ooytuu garaa nama raawusaniin wallifte. Kana qofaan hin dhaabbanne hundi wal faraqaadhaan waan galatti ukkaamse dubbate firraa baase bilisummaaf akka hidhannoon barbaachisu walitti dhaamee wal hubachiise. Uummanni aanaa Odaa Bultuumis kan hirmaannaan isaa olaanaa ta'e gumaacha qabsoo Oromoo keessatti ta'eef dammaqina kanarraa ka'uudhaan ABO'n chaartara diigee waraanni bilisummaa Oromoo gaaratti dache gaafa sani kan dargaggoonni hambaan manatti hafe ammas bosonatti qajeele. Kanaafis tumamee kunis hidhamee kunis ajjeefame kunis biyyarra ari'ame dubartiin gudeedamtee hidhamtee gocha suukanneessaa irratti raawwatame. Kanaan hin oolle haati kaleessa ciniinfattee deesse ilma isii ciniinfattee awwaallatte. Kan achi buutee isaa dhabde, kaan hidhaadhaan dhabde, kaan du'aan dhabde, kan manni guutuun dhabame, kan qabeenyi jalaa saamame, harka qullaa hafeen kan ilmaanii fi dhabee kophaa onatti hafe tokko lamaa miti kan maraatee uffata darbee fiite. Warreen gaafa san wareegaman keessaa Haji Muhammad Muusaa, Jamaal Goolee, Kamaaloo Hamadoo yookiin Fayyisaa Machalluu, Muhammad Aliyyi Caccabsaa, Abraahim Garaada, Aliyyi, Muhammad Usmaan, Muhammadoo Abraahim Usmaan agana beekumaa fi maqaa dha'e malee kumaan kan lakkaa'amani kan lubbuu isaanillee dhabe. Qabsaa'onni kaleessa bubbulaatuma ilmaan itti dhalche qabsoodhaaf qopheesse jechi goota baddaa baalee jaalwaaqoo guutuu jedhe galma ga'e gabrummaa hiddaan buqqifne dadhabne ilmaan itti guddifne
jechi inni jee hin hafne qeerroon itti dhadhalatte wayyaani hafuura itti kutte baruma kana goonni Oromoo jaalbilisaa biriyyoo qabsoon malee bilisummaan hin dhuftu jechuudhaan bosona saaqatatti lixe waraana wayyaanii dhaabbata kutte bara san keessa maadheen ABO guutuu Harargee keessatti hidda gadi jabeeffate shoora guddaa taphataa turte bara san barsiisaa keenya kan ta'e hayyuu gara laafeessa namaa goota dhaloota qubee kan jalqaba jaalabdii aamee lubbuu of biraa dhabne itti fufne fincila diddaa gabrummaa seenne mootummaa wayyaanee kan hidda gadi jabeeffate waraabiyyii fi bitamtoota OPDO wajjin hokkee wal qabne bara hedduudhaaf qabsoo gaggeessaa ture. Bara 1994 magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa Adaamaa haa galtuu gaafa jaan magaalaa Baddeessaatiif uummanni aanaa Odaa bultum hiriira mormii cimaa gaggeessuudhaan dura dhaabbate. Bara 1996 bara maadheen Dakaa gaaratti hidda jabeeffatte bara 1970 bara Mararaa Guddinaa cinaa dhaabbannee mootummaa wayyaanee hollachiifnee addaan osoo hin dhaabin gara fincila diddaa gabrummaatti seenne. Akkuma Oromiyaa biraa gaafa 2008 hiriira magaalaan teenya taasifte lubbuu qeerroo hedduun itti dhabne boonyee awwaallanne. Gaafa sani kan qeerroon ija barbadaa yaqiinoo jamaan rasaasa gawwa ajjeesiin sammuu keessa rukutame hamma arraan tanaa wal'aansa dhabee jiruun itti dukkanooyte manatti galee halkanii guyyaa boohee imimmaan haqataa jiraataa jira. Walumaa galatti gumaacha ituun gara qabsoodhaatiin Oromoof goote kan dagatamuu miti. Afaan Oromoof gumaachite. Raadiyoo yeroo jalqabaaf sagalee Oromoo akka raadiyoo hin cabsine mirkaneessite. Gaazexaa maxxansitee Oromoo barsiifte. Iccitii lolaa maal akka ta'e Oromoota barsiifte. Rasaasni Oromoo nafxanya akka galaafate xirootti garsiiftee dhaalchifte. Jaalala Oromummaatiin hammatanii tokkummaan loluu Oromoo barsiifte. Fakkeenyaaf Taaddasaa Birruu fi Elemoo Qilxuutu ragaa bahe. Yoo malaan injifachuu barbaadde iturraa muuxannoo fudhadhu. Yoo gootummaa barachuu barbaadde iturraa leenjii fudhadhu. Yoo beekumsa horachuu barbaadde ituu irraa baradhu. Yoo iccitii eeggachuu feete ituu bira kaayyadhu. Yoo heera feetes sirna baruu jaalattes ituudhaan marihadhu. Ituu biraa fudhadhu. Midhaan barakatee jechuun waanuma jiraati daawullaa meeqa taheen keessa wal hubachuu taati. Faltii qaawaan harii dubbii firraa barii jettiituun. Qopheessan Mucee Amma Muceeti. Gurraan dhala 13 bara 2019. Ya Rab, galanni kee badu ati. Ya Rab, galanni kee